kaasuudhaaf abbaan qeerroodhaa dhufee isin gidduutti argamuun dhugumatti adeemsi qabsoo beellaa kanan nuu deebi'ee jira. Kuni abdiidha. Kanaafuu abbaan qeerroodhaa sagalee fagoorraa sagalee isaa dheebochaa turtan. Sagalee televizyiinaan daawwachaa turtan. Ka televizyiina sanuu siira cufaa turan. Har'aan tana dhufee isin gidduutti argamee waan isiniin jedhu qabu. Kerro Maddolaabu ijoollee bidiree sanyii hangafoota naa jirtu baga naa jiraattan baga jiraannee irra aannee injifannoo lafatti osoo ta'in lafeen dhufte baga wal agarre. Maddolaabu yaada faseenaa qabu jee yaada maaru ni yaadattanii miti. Oromolleen asiin maddite. Qabsoon Oromollee waggaa 50 wayi tura. Bara dukkana bara namni keessan akkanatti bahee isin dura dhaabbatuu dhiisi. Isinitti hasaasuufuu itti fannifamu san keessatti Baora Oromoon kabaaleetiif Wallaggaa dhiisi. Ka Maddolaabuutii fi Roobeetiiyyuu wal quban qabaanne keessatti abboonni keessan abboonni keenya gootonni kaleessaa seenaa hojjetaa turan jechuudha. Har'a isin bilbila ol qabaa jirtaniimi? Bilbila ol qabaa jirtaniimi? Aliyyii Cirriifaan Waaqoo Guutuufaan doombir takkittii qaban ol qabaniif ayyaara naftanyaa lafaan dhayaa turan jechuudha. Qeerroon dagatina waggaa mobaayilaa ol qabdan kana bilaashitti miti. Waggaa 4 dura miimoorii isin nyaachisaa turaniimi? Miimoorii santu garaa keessaniin magree hattu akka abbaa isaa ayyee fi jala deemtota isaa akkuma ciraa isaan isin ciraacha keenya lola hedduu isinirra godhamaa tureemi. Lola hedduu Agaazii fi liyyu poolisiin abdiilee isin bitaa turteemi. Jilbiiffattaniire biyya teessa irraa dheessitaniire abdii kutattaniire hiree kanaan poolisoota filaashii kaartaa guutuu hin qabne isinitti gad erganii rasaasan qabnu jedhanii abdiin kutatin hanga qabaniin isin bira dhaabbatanii isin wajjin wareegaman isin wajjin falman poolisoota Oromiyaa yeroo tokko artii sana galateeffachuun barbaadan. Har'as taanaan namni wanni yaadachuu qabu hunda caalaa mootummaa qaama mootummaa kanaa keessa ka qabsoo Oromootitti makame asitti daangaa irratti isin wajjin falmuudhaan rasaasa osoo hin qabin daangaa eegsise walakkeessa biyyaatitti ajaja Agaaziitii fi wayyaanotaa didee qawwee isaa qeerrootti qaburra Agaaziitti qabee dhukaasee wareegame kan akka Mustafaa Huseen fa'aa poolisii Oromiyaa ta'uu yaadachuu qabnaa jechuudha. Har'a harcaatuun kaleessa gabrummaa wayyaanee jalaa baafnee hangatti ol baafne gootota akkasiisanii poolisii Oromiyaatiin walitti naquu barbaadde. Daangaa teessan nageenya keessan poolisii keenya wajjin kaabinee nagaa qabdu wajjin ka garaan bitamne wajjin ta'atii nagaa keessan eegsisaan isiniin jira. Salammataa filmaalatti deemaa jirra akkasiimi. Kaleessa warri isin filamin warri isinitti fe'ame. Kaleessa way filattanii gubbaa isin fe'ameemi. Warri gubbaa fe'ame maal godhamee dachii teessan dabarsee gurgureemi. Ninki jibee jiran. Warri kaleessa isin gurguree lammaan isinirra harcaase. Amma immoo maqaa biltiginnaa
jedhu baafatee ol deebi'aa jira. Matteelaabu ijoollee walaabu waan takka beekaa abboonni keenya kan qabsaan eenyummaa ofiitiin saalfachuun akka dhaabbatu qabeenyi nama biyya keenya lafti teenya saamamuun akka dhaabatu mootummaa ofii jaarranne filanne seera ofii tumanne akka bulluuf akkasii miti.